inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barree mucicha immoo Yesuus jedhee moggaase jedhe. Hamma yoomitti isheen barre? Hamma gaafa isheen mucicha deessutti Yesuusiin hamma isheen deessutti maaliif? Durbiin ulfoofti ilma sin deessi sanyii dhiiraa malee waan jedhamee fi hamma inni dhalatutti bira hin geenye jedhe. Hamma gaafa sanaattidha kan inni bira hin geenye. Eddasiiti yoo bukkee geeraa ijoollee godhataniiru maatii horataniiru. Dubbiin sagalee Waaqayyoo Maarqos boqonnaa 6 keessatti gaafa dubbatu maal jedha? Biyya dhuunfaa isaatii tajaajiluudhaaf dhaqe. Egaa hundumti keessanuu viidiyoo kana mucaa kana biraatiin nagaa yoo dhuguma kiristaanota taatan yoo fariisaawii ta'uu baattan yoo wangeelatti amantan hundumti keessanuu viidiyoo kana biraan nagaa kitaaba qulqulluu gubbaa irratti Maariyaam mucaa qabdii jedhe. Mata duree godhee kan fudhatee dhufe immoo wangeela Maatiyos akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 13 fi wangeela Maatiyos boqonnaa 1 irra kan jiru. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 6 akkasumas immoo wangeela Maarqos boqonnaa 6 gubbaa irratti kan jiru kaase. Na dhaggeeffadhaa hundumti keessanuu yoo dhuguma laphee keessan irraa Iyesuus Kiristoos jaalattu akka jara kana fariisaawii yoo ta'uu baattan dhuguma namni kun Iyesuus Kiristoosiin hin beekaa waan jedhu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Maal jedha? Abbaan isaa wangeela Maarqos boqonnaa 6 gubbaa irratti abbaan isaa Yoosef isa xaraabii sana miti kuyeeshin gaaffii godhe jechuudha. Akkasuma jennaan obboleessa koo abbaan Iyesuus Kiristoosis Yoosefii jechaa jira kitaabni qulqulluu. Akkasumas jedha obbolaan isaa Simi'oon Yoosaa jedhamu miti gaaffiidha jechuudha. Itti fufani obboloonni isaa immoo warra dubartoota nu bira jiran miti jedhani. Isa booda dubbistee beektaa? Kitaabicha gadi siqtee ilaaltettaa? Maal jedhe beektaa obboleessa koo? Yeroo tokko amantiin Pirotestaantii sirrii miti Yesuus Kiristoos hin beeku kan jennu jaalannee isinitti fakkaate waan Kiristoosin hin waaqessineef jaarri kun waan kana dubbatanii fi itti dogoggoranii jedhama. Hin dubbisneeti argitee hin beektu moo ishii kana bichaa rarraastee akka galabaa rarraastee baattee dhufte waan kana dubbataniif itti dogoggoranidha. Abbaan isaa Yoosef isa xaraabii miti waan jedhan obbolaan isaa Simi'oon Yihudaa Yoosaa waan jedhaniif isaan kun ijoollee Yoosefii abbaa koo. Isaan kun ijoollee Yoosefi. Kanaafuu waan kana dubbataniif itti dogoggoranii itti fufee immoo maal jedhe seetanii? Iyesuus Kiristoos waan kana jedhaniif dinqii tokko ajaa'iba tokko otoo isaan biratti hin taasisiin deemee jedha. Waan kana dubbataniif itti dogoggoranii jarri kun waan kana dubbataniif itti dogoggoranii otoo siin jedhu kitaabni qulqulluu dhuguma Iyesuus Kiristoos otoo waaqessitu waa'ee Iyesuus Kiristoos otoo dhugaa baatu Iyesuus Kiristoos ilma Yoosefii Simoon Yihuudaan obbolaa Iyesuus Kiristoosii. Kanaafuu dogoggora kana keessa akka baatuuf jechuudha. Kan biraa ammoo tanzii dabala. Amma ilma ishee hangafaa deessutti hin beekne inni kun kan hin beekne jedhame Yoosefii. Maaliif beektaa kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti Yoosef maal akka ishiin deessu hin beekne. Ulfaa'uu ishirraan kan keessa dhiphateera garuu immoo kaadhimaa isaati. Kaadhimaa isaati jechuudha. Kaadhimaadha yoo jennu hundumtuu kaadhimatee kan nama fuudhudha. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 gubbaa irratti maal jedha beektaa? Kiristoos hunduma keessan isin kaadhimateera. Yesuus Kiristoos hunduma keenya nu fuudha. Tokkoon keenya Yesuus Kiristoos ganaa nu fuudha. Kaadhimaa jechuun fuudhaaf bichaa kan ooludha. Yoos immoo Yesuus Kiristoos eenyu keenya fuudhee eenyu keenya dhiisa. Sin kaadhimateera jedhamu kitaabni qulqulluu. Kanaafuu Yoosef durboon Maariyaam eenyu akka ta'e deesse maal akka deessu hin beekne garuu immoo kaadhimaa ishiiti akka ishii eeguuf jechuudha kaadhimaa ishii kan jedhameef. Ergammaa kaadhima ishii abbaa manaa ishii ta'ee yeroo ishiin ulfooftu yeroo ishiin garaatti beektu baattu maal akka baattu hin beekne silaa ergamaan Waaqayyo waan inni dhiphateef waan inni cannaqameef Yoosef eenyurraa ulfoofte dabarsee ishii kennuu hin barbaannedha. Inda'um kan nama dhibu jechuudha Yoosef qulqulluudhaadha. Argite? Abeet isinii maa cubbuu asuftu fariisaawii maa taatu Yoosef qulqulluun namni qulqulluun immoo gocha akkanaan godhu kaa
Yoosef qulqulluun Maariyaam eenyu akka ishiin ulfoofte waan hin beekneef, waan hin hubanneef abjuudhaan ergamaan Waaqayyo ishiin hafuura qulqulluutiin ni deessi. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaasi dubbisi. Ergamaan Waaqayyo ji'a ja'affaatti Naaziriit gara jedhamtu gara durboo Yoosefiif kaadhimamtee tokkotti dhufe maqaan dubaroo kanaas Maariyaam jedhama. Ergamaan gara ishiitti seene ayyaana qabeetti gammadii ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Maali kan eebbifamte mishiin? Kan eebbifamte Elsaabeet illee ati kan eebbifamteedha. Yaa haadha gooftaa koo gara koo dhufuun siif hin malu. Durboon Maariyaam maqaan ishiitiin dhaloonnumti kun iyyuu na galateeffataatti. Warri Ortodoksii jetta afaan keen guutu kitaabuma yoo adda baastee dubbisne isa booda maal jedhe? Mucaa qabdii kan jedhu kallattiidhaan kan barreeffame hin jiru. As gubbaarratti Yoosef hin beekne kan jedhu maal ishiin akka deessu? Maqaa isaa Iyesuus Kiristoos isa jedhamee moggaafamu kana maal ishiin akka deessu hin beekne yoo ergamoonni samii dhufanii sagadaniif lakkaa inni Waaqayyoodha jedhe Yoosef. Argite? Yoosef kan inni beekee Iyesuus jedhee waame yoomi beektaa? Gaafa ergamoonni dhufanii samiidhaan gara lafaatti dhufanii Kiristoosiif sagadanii lakkaa inni Waaqayyoodha, ishiin immoo haadha Waaqayyooti jedhee bare. Akkasumas warri sabaa sagal kennaa akkasii fidanii Kiristoosiif yoo sagadanii lakkaa inni Waaqayyoodha. Waaqummaa isaa kan bare inni dhalatu sun eenyu akka ta'e kan inni beekee gaafa ergamoonnii fi tiksitoonni warri sabaa sagal Kiristoosiif sagad Iyesuus Kiristoos jedhee beekee. Kanaafuu hin beekne kan jedhu kuni erga deesseen booda wajjin jiraataniiru hin jedhu. Gonkumayyuu wajjin jiraataniiru hin jedhu. Kanaafuu mee qalbii keessanitti deebi'a. Ammas dhuguma kitaaba qulqulluutti hin amantuu? Waanuma keessanuu na dhiphisaa ranaan. Waan hin jirre warri Ortodoksii amma jettu maa kitaaba qulqulluun dubbisiin. Maariyaam Inda'uma adda baaste maal jette beektaa? Ilma hin deessaa jedheen ergamaan Waaqayyo. Kun akkamitti ta'anii da'uu hin danda'u jetteen hima. Kan sirra bulu hafuura qulqulluudha. Ilma Waaqayyoo deessaa jedheen. Argite? An sirra bulu ilma hafuura qulqulluudha. Kan deessu immoo ilma Waaqayyooti. Kun ta'uu hin danda'u. Akkamittiin ta'a? Ani waan an dhiira hin beekneef. Giddumaan itti heerumsiistu moo? Giddumaan Yoosef isa qulqulluu Maariyaam ishii qulqulleetti dubartoota hunduma keessaa adda taate kanaan walitti fuusistu moo akkuma yaadaa jirtu? Garuu viidiyoo kee tokko lamaatiin amma garuu mana qulqullummaa waan an taa'ee jiruuf qilleensa gubbaarratti viidiyoo kee arge. Tokko lamaatiin siin deebisaa jechuudha. Na eegi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hundumti keessan immoo sheer taasisaatii namoota hundumaatiin ga'a. Namni hundumtuu akka jara kanaa hin dogoggorina. Jarri sun itti dogoggoranidha. Jarri kunis hin dogoggorani. Homaa isinii gochuu hin dandeenyu. Dogoggortanii fariisaawii taatanii umurii keessan guutuu jiraattu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.